termuuzii bareedaadha jechuudha. Lamaan isaa walirratti birrii 6,000 gatiin isaa lamaan isaa walirra 6,000 yoo barbaadan isinillee guyyuu haarawaa akkana fakkaata siinii bareedduu anaafuu haarawaa akkana fakkaatti burcuqqoo warqaamaan isa kana kinoo akkana fakkaata isii kana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مارك كنا جالتهم تتفي كبجهم توتا ومت روم حروان الدوام سكبت اسمي يا إزراء قط مراتة تنورفاتي توكو تكون اسمي تيما يصير الله كأسر لا تنكنا وانتو تجالت يوجرا تكيسنا كنا دوبستاني أكبيتات تاني فلاكو سبيل بلا كيسنا تيما دوا سكال ترباتا ملما دوا ديكتمشان كل سجاليرات كيسان تليجرام الآن هيلون عنجتني أرجعتوا هندن ديتني واتساب بينك اللي كانوا ما تليجرام اللي كانوا ما كان أرجعتوا هندن ديتني إسبرا هيك أهون هيك مدينة ربنا قاعد تاجتوا يتا ما شاء الله جرا هيكا غوتوسا توكو توكو نزني فيمي اسم بيسيسا اسم اللي اسكتيكا هيكا غسيكا إسا وجين توكو توكو اسم بيسيسا اسم اللي كذا مرات تنوردفاتي جالكا برت ماشنا شنكورتي زنتي ما ماشني akka barreeffameetiin barreeffadheetiin qabadhan jechuudha jala haga gubbaatitti wal keessa deemuu hin danda'u akkuma dura tartiibaan barreeffadhee isinii dubbisa jalqaba irratti maashina shunkurtii kanaan dura illee bitee jira garuu yoo harkaandaa kan san bitee malee kan mabraatiin hin binne amma kan mabraati jechuudha maashina shunkurtii jechuun isa kana ka amma bitee fi kinoo isa kana jechuudha mabraatiidhaan falatte mabraatiin barbaadde kanaaf bitee jechuudha inni kun masakkaa isaati kan ittiin sakkaan jechuudha kanaan akkanatti paawuriidhaan itti qayyarachuu dandeettan yoo barbaaddan kinoo kana jechuudha. Kinoti dani isaati albeen isaa albeshan jechuudha abba albeshaniiti kinoti inni kun ammoo erga daaktanii geessitanii ka shunkurtii keessaa baaftanii jechuudha foon ta'ee shunkurtii ta'ee waanuma hundaayyuu hin daaka jechuudha waan akka timaatimii ta'ee foon ta'ee shunkurtii kanneen sadiin iyyuu hin daaka jechuudha kinoti kun mabraatii masakka mabraatii isaati akkanatti jechuudha inni gatiin isaa kinoo kana gatiin isaa 1,000 fi biri 600 fi biri 50 jechuudha gatiin isaa kinoo kana fakkaata. Inni biraa siinii shaayiiti. Siinii shaayii jechuun isii kana siinii shaayii isii kana siinii shaayii kinoo isii kana siinii bareedduudha. Kinooti akkana fakkaatti furdoodha baay'ee furdoodha dhugaa dubbachuuf baay'ee furdoodha kinoo kana fakkaatti siinii baay'ee bareedduu fi baay'ee jaaladhee jiraaniyyuu baraduudhaan siinii bareedduudha jechuudha siinii furdaadha firee 12 as keessa jiru firee 6 kunillee 6 walitti 12 jechuudha 12 tun birrii 700 jechuudha fireen 12 jechuudha darzanni tokko jechuudha birrii 700 darzanni tokkochi birrii 700 inni biraa makarajii xiqqaa fi guddaa jedhama makarajii xiqqaa fi guddaa jechuun kinooti makarajii guddaa jechuun abbaa litirii 2 kana isin ka barbaadaniin haga litirii 3 illee barbaadan 4 illee barbaadan ka barbaadaniin filachuu dandeettanii kinooti isin kanaanii ka bunaati isin barbaadan waan ta'eef bunaaf inni guddaan kanuma jedhama kinoo kana abbaa litirii 2ti asin maxalayaa qaba maxalayaa kanneen illee fumaa qaba jechuudha maxalayaa kana buna illee osoo ta'e shaayii illee ta'e as keessa naayitaan as bishaanitti akkaatakee dhamni isaatti baha malee atalaan isaa as keessa bishaan keessa hin seenu jechuudha makarajii biraatitti xallaluuf illee baay'ee nama salphata buna ta'e shaayii qixalii ta'e mannoota garaagaraa ka shaayitti naqaman illee asuma keessa naayitanii dhamti isaa as keessatti hin bahin faalootiinuu hin baasa ka hafuurri isaatu hin baasa jechuudha. Inni biraa kinoo asiin kun ammootu atalaan as keessa gadi hin taru kun gingilchaa waan qabuuf jecha makarajii maxalayaa qabu jechuudha baay'ee bareedaadha. Inni kun birrii 500 fi birrii 80 jechuudha abbaan litirii 2 kun makarajii 2 inni biraallee hin jira kinooti kunillee xiqqaadha litira 1 fi naxxiba 5 sanii innillee kinoo akkasuma innillee akkasumatti maxalayaa qaba jechuudha innillee kunniin kurree isaati irratti hidhamee hin jiru kurreen isaa ka guddaallee ka xiqqaallee asuma keessa jira irratti hidhamee hin jiru sababa saniifi innillee akkasuma jira jechuudha innillee birrii 500 fi birrii 30 jechuudha xiqqishuun tun illee inni biraa burcuqqoo bishaaniiti burcuqqoo bishaanii duratti ol fuudhee gaddeemsisan jechuudha isii kana burcuqqoo bishaanii kinooti burcuqqoo bishaanii kanaan bitee fi burcuqqoo bareedaadha hin dheerata yeroo hundumaayyutti dhuguudhaaf furdaadhaallee hin dheeratallee qal'oo dheertuudha jechuudha burcuqqoo bishaanii jechuun isii kana darzana tokko biteef jechuudha firee 12 darzana tokko jechuun firee 12ti kinooti firee 12ti birrii 600 fi birrii 50 jechuudha burcuqqoon darzanni tokko
birrii 100 fi birrii 50 burcuqqoon darzanii tokko. Inni biraa burcuqqoo warqaamaadha. Burcuqqoo warqaamaa jechuun isa kana inde isan jedhee yaada kana isa kana. Kinooti burcuqqoo warqaamaa isa kana. Kinoo akkana fakkaata isi kana. Jalli isii akkana dheerataa burcuqqoo baay'ee bareedduudha. Isilleen jaalattee jirti keessaan argitee jirti. Kinoo akkana bareedaa asirratti alaallattu hiiqaa ofii isilleen asirratti alaallattu hiiqaa bareedaadha baay'ee bareeddi. Asumaan laalladhu jedhaanii akkana jira jechuudha baay'ee bareeda. Burcuqqoon kun birrii 1,800 fi birrii 50 moo ifa manarraa sa'aati akkasumatti fakkaate. Burcuqqoo warqaamaan 1,800 birrii 50 eessirriidha inda gongorre. Kinoo akkana jira jechuudha burcuqqoon kun kana fakkaata. Isinillee barbaaddan keessaan dubbisaati bitadha. Wantoota as keessaa isinitti tole keessaa hundumaayyuu laalaati bitadhaati. Kinoo akkana fakkaata burcuqqoon warqaamaan kunillee jookiin isaa kinoo kanaati. Inni biraa cilfaadha. Cilfaa jechuun kinoo kana cilfaa firee jahanaa bitinaan jette cilfaa firee jahaa biteeti inni kun kinooti. Qophii garaagaraa sargii irratti qophii garaagaraa irratti kan ittiin hojjetamu cilfaan kun kinoo cilfaa gurguddaadha. Ka distii gurguddaati. Kinoo akka warii waan akka warii qalanii bakka woxii gurguddaadhaan kan ta'u jechuudha. Cilfaa lama. Cilfaan kunillee 500 kunillee 500 lamaan isaa walirratti birrii 1,000 jechuudha. Kunniin illee kinoo kun cilfaa xixiqqishoodha. Kunniin distii keessaa ittiin baafatamu ta'ee distii xiqqoo keessaa ta'ee kidaanii keessaa ta'ee kan ittiin baafatanii tunillee akkasuma kunniin 200 jechuudha. Kunniin 3 walirraa 600 tun 550 jechuudha. Cilfaa wanta akka ruuzaa ta'ee ataakiltii ta'ee wantoota akka salaataa ta'ee bakka fakkeenyaaf waan akka foonii jechuudha. Distii maxabashaarra yoo itti hojjetan ittiin sukkumuudhaaf isatu namaa ta'a jechuudha. Akkasii keessa seenee bilchaachuudha. Cilfaa kanatu namaa ta'a jechuudha. Cilfaan arfan kunniin walirratti birrii 750 kunkumaa walirratti cilfaan 6 kun 1,700 fi birrii 50 jechuudha. Wanti biraa inni biraa baatiraa daabbooti. Baatiraa daabboo kinoo kana durallee bitamee jira ammallee isuma jechuudha. Kinoo isa kana jechuudha baatiraa daabboo. Ikoosaniidha maqaan isaa ikoosanii jedhama. Ikoosanii jechuun baatiraa baay'ee bareedaa fi jaalatamaa ta'e jechuudha. Ikoosaniin tokkoffaadha. Baatiraa bareedaadha. Kinoo kana fakkaata. Kinooti. Furdaadhaallee bareedaadha jechuudha ikoosanii. Kinooti baatiraan daabboo furdaadhaallee bareedaadha. Isa 3 jechuudha. 3 qaba. Kinoo isa 3 baay'ee bareedaadha. Kinooti wanni isaa asirrallee hin jira. Barreeffamni isaa kinoo asirrallee hin jira. Ikoosanii jedha jechuudha. Kinoo as gubbaallee hin jira. Asirrallee hin jira kinooti. Dubbisuun dandeettanii ikoosanii jedha jechuudha kinooti. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Tokko Fakkaadisa. Baatiraan daabboo gatiin isaa 11,000 fi birrii 600 jechuudha. Gatiin isaa birrii 11,000 fi 600. Baatiraan daabboo maqaan isaa baay'eetu jira. Maqaa baay'een jira. Arduumoo tokkollee hin jira. Inni sunillee baay'ee bareedaadha. Ikoosanii kunii fi inni xiqqaa baay'ee mirxiidha. Kuuwwan illee hin jira. Gatiin isaallee kanneen gadi. Garuuyyuu hiiqaalleen akkasuma kanneen gadi. Hiiqaan hambitu dhugaa dubbachuudhaaf hiiqaa kwaalitiidha. Maaliif birriin keessan erga bahuu hin oolle hiiqaa bareeda isin bitamuu qaba. Inni biraa rakabootiidha. Dhiifa manarraa ta'aati. Ka'anii makarajii aananiiti. Makarajii aananii jechuun kinoo isa kana. Makarajii aananii kana. Kinooti. Siinii 6 qaba. Maqamacaallee maqamacaa 6 qaba. Kun makarajiin 6ffaa kinoo makarajiin kun kana akkana fakkaata jechuudha kinoo. Maqamacaa 6 fi siinii 6 fi moqorqoraa tokkocha. 1,000 fi birrii 500 jechuudha gatiin isaa.
inni biraa rakabotiidha. Rakabotii jechuun rakabotii baay'ee jaalatamaa fi bareedaa ta'ina biratti isuma isa bitataa namni baay'een kinoo rakabotii jechuun isa kanaa baay'ee jaalatamaadha. Namni hedduun isa jaalata. Jalli isaallee kinoo akkana dagaleen isaallee guutummaan isaa mastaawotiidha. Baay'ee jaalatamaadha jechuudha. Namni hundumtuu isa jaalata. Yoo barbaadan birraammaan illee hin jira. Yoo barbaadan warqaammaan illee kana jechuudha. Kinooti mandajaan isaa kan fakkaata. Mandajaan isaa akkana jira. Akkana jira kun mandajaa isaati. Kun ammoo ka hixaan itti aarsan jechuudha. Kun ammoo ka makarajiin yookiin jabanaan irra taa'u waa sadiin kana qaba. Gatiin isaa 3,000 hin beektanii durallee hojjadhee jira. Inni biraa wanti kanaan adda baay'ee isin ajaa'ibu feermuusiidha. Feermuusii bareedaa baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufee jira. Kinoo kana fakkaata. Feermuusii kana durallee isin waraabee hin jiru. Kanaan dura isin waraabee hin jiru. Anaafiyyuu haarawaa feermuusii kana haarawaa argee jennaaniin viidiyoo wayii irratti isin waraabee jira. Viidiyoo san keessatti mucattiin argitee filattee jaalattee bitattee feermuusii bareedaa ta'e jechuudha. Battalli isaa kinoo kana fakkaata. Akkana jira jechuudha. Gubbaan isaa feermuusii bareedaadha. Lamaan isaatti walirra bitama. Warqaammaadhaallee feermuusii bareedaadhaallee kama geexiifiyyuu biffee keessa kaa'atan jechuudha. Feermuusiin kun feermuusii bareedaa ta'e jechuudha. Kana fakkaata. Lamaan isaatti walirra gurgurama. Feermuusii guddaadhaallee litirii lama natti fakkaate moo litirii tokkoo fi naxiba wayii akkasii litirii lama fakkaate olaaluufi garuu orijinaaliidhaallee feermuusii baay'ee orijinaalii ta'e jechuudha. Lama hin guutuu tokkoo fi naxiba wayii natti fakkaate. Feermuusii bareedaadha jechuudha. Lamaan isaa walirratti birrii 6,000 gatiin isaa. Lamaan isaa walirra 6,000 yoo barbaadan isinillee keessan na dubbisaati. Warroonni isinitti tole warroonni hiqaas keessa amma laalaattan kana keessa hiqaan jaalatta yoo jiraate keessan na dubbisaati bitadha. Naannoofni keenya Shaashamanneedha. Naannoo isin barbaadanitti isin geessuu hin dandeenya. Boota isin barbaadanitti isin geessina. Inni biraa feermuusiidha. Jookii bishaaniiti. Jookii bishaanii jechuun kinoo isa kana. Jookii bishaanii kana jookii bareedaadha. Innillee jookii bareedaadha. Akka burcuqqoo san akka daddafee waan cabullee miti. Jookii bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf mircaa kiyyaan bitee fi kanaafi burcuqqoon kun walirra sirri maachi walirra ta'a sirritti. Maachi walirra ta'a sababa saniif jecha burcuqqoo kana laalee jookii kana bitee fi jookiin biraallee hin jira garuuyyuu amma dhufellee kana jookiin kuni burcuqqoo kanaan illee walirra deema. Yeroo baay'ee namni manatti itti fayyadamu kanneen akkana walirra waan sirri deemuuf jecha kanneen lama walirra akkana bitee fi jookiin kun birrii 800 jechuudha gatiin isaa. Inni biraa kabishaan oo'isu kana durallee hojjetee jira. Kinoo isa kana jechuudha. Kabishaan oo'isu bareedaadha. Gatiin isaa ammoo 1,000 fi birrii 500 jechuudha. Kabishaan ittiin oo'isan kinoo asiin akkanatti banama akkanatti cufama. Asiin kunin ifa jechuudha. Achiin itti sakkaatanii kana fakkaata jechuudha. Birrii 1,000 fi birrii 500 jechuudha gatiin isaa. Inni biraa eelee buddeenaati. Eeleen buddeenaa jechuun kinoo isii kana. Eelee buddeenaa eelee sirriitti yeroo baay'ee baratamee na biratti isuma kana bita jechuudha. Yeroo baay'ee filannoon nama baay'ee kana waan ta'eef isa kana bita. Eelee bareedduudha. Mucaa kanarraa manaafillee hin bitanna waan ta'eef eeleen kun eeleen isaa eelee mirxiidha waan ta'eef hin beeka waan ta'eef isumarraa bitaa bakka biraatiin hin bitu. Eeleen kun birrii gatiin isii birrii 5,000 fi 700. Eeleen waddadee jira 6,000 galee jira waan dambanyaa taaneef gatii saniin nuu kenne malee eeleen 6,000 galee jira. Eeleen biddeenaa dabalee jira 6,000 galee jira jechuudha. Inni biraa kidaanii abbaa shanii kana kinoo kana fakkaata. Dura bitee hin jiru. Kunniin shiboo isaati jechuudha. Shiboo isaa keessatti asii walirratti xalafamu. Kinootii yoo itti hidhame amma waan itti fayyadamaa hin jirreef isiif hin kaa'ama waan ta'eef jala caccaba jedheetu kinootii kun gaazexeessudha. Kidaanii abbaa shanii kuni birrii 4,000 fi 500 jechuudha. Kidaanii bareedaadha. Sirri furdaadha. Yoo baqa wanni ma jedha ake kinoo akkanan jira jallee isaallee adiidha. Kidaanii bareedaadha. Kidaanii mirxiidha. 4,000 fi 500 jechuudha. Gatiin inni ittiin bitamu fireeshaa walirratti. Inni biraa
siinii bunaati. Siiniin bunaa kun siinii bareedaadha. Siinii hammaan dura bitamee hin jirre bitee hin jiru siinii kana. Siinii jalqaba bitee jechuudha. Siinii bareedaadha. Siinii kana anuu argee hin beeku. Anaafuyyuu haarawaa. Akkana fakkaata. Siinii bareedduu anaafuu haarawaa jechuudha. Akkana sirraa kinoo siiniin isaa akkana. Kun maqammacaa isaati. Akkana fakkaata. Siinii fikiyyaa yoo anuyyuu baay'ee jaaladhee jira. Yeroo yoo siin ijji kan marra nu buusu jira. Anillee akkasuma jaaladhee kana biteefi. Kinoo Madinaa siinii kan kee kana fakkaata. Siinii bareedaa akkana kana sii bite siin jedha. Gatiin isaa 2,000 fi birrii 900. Siinii bareedduudha. Inni bira sufraa rakabotiiti. Sufraa rakabotii qarra daldalaa jiru kana. Isa kana durallee bitee jira. Dura bitee garuu dimlaayitiidhaan bitee. Sun isa kana kinoo kana fakkaata jechuudha. Isa kana warqaammaadhaani. Kinoon illee warqaammaadhaani. Daariin isaa irra kinoo kana qarqidhaan dhahameeti. Qarqi warqaammaa ka dhahame akkana fakkaata. Waan hiqaan irra guuramee jiruuf baay'ee isinitti hin mul'atu. Mul'atu hin bareeda inni illee. Gatiin isaa birrii 1,000. Inni bira rottoodha. Rottoon kinoo rottoo kana. Kinoo kana rottoo guddicha kinoo as biratti mul'ata. Kinoo abbaa 104 fi abbaa 400 fi 20 isinitti mul'ata jedhee yaada. Rottoo guddicha. Rottoon kun sadarkaa lamaan jira. Tokko garaa keessaan gabarii qaba. Lammaffaan ammoo gabarii hin qabu. Garaa keessaan kan adii ta'ee gurraachaan ta'ee ka gabarii kana qabu tokkoffaa jedhama. Ka gabarii kana hin qabne lammaffaadha jechuudha. Ka gabarii kana hin qabne lammaffaa jedhama. Tokkoffaan gabarii kana qaba jechuudha. Rottoon kana fakkaata. Ifa mana bataa 2,000 fi birrii. Rottoo tokkoffaadhaaf bakka kana caala guddaa hin jiru jechuudha. As keessatti amma kana caala guddaa hin jiru. Guddichi inni jedhamu abbaa 400 fi 20ti. Gatiin isaa birrii 2,000 fi 400. Kaffee xixxiroo itti guuran jechuun kinoo isa kana tokkoffaadhaan bitee lammaffaan inni kuniyyuu yoo keessa ciccita. Hin haphata waan ta'eef ufumaan ciccita jechuudha. Ufumaan kun ammoo osoo wanti fedhee irra lafa dha'ee hin dhammoqa malee inni kinoo hin dhammoqa malee homatti akka hin ta'u jechuudha. Tokkoffaa waan ta'eef bareedaadha jechuudha. Guddaadhaan illee inni kun birrii 400 jechuudha. Tokkoffaan kun 400 kun ammoo 200 fi haga 50 illee 260 illee hin jira. Kun 400 jechuudha. Inni biraa ammoo ka madardara ataakiltiiti. Madardara ataakiltii jechuun kinoo isa kana. Madardara ataakiltii kinoo kana. Inni illee madardara ataakiltii illee kun tokkoffaadha. Tokkoffaa fi lammaffaa jira. Keessatti hin guuramne kinoo tokkoffaadha. Keessa jira jechuudha. Kinoo inni irra ittiin daraddaramu keessa jira. Inni kun tokkoffaadhaani. Tokkoffaan kun birrii 500 jechuudha. Gatiin isaa kana gadi illee hin jira. Kun guddaadhaan illee tokkoffaan kun birrii 500 jechuudha. Inni biraa ka buddeena muraa keessa guuratanii. Kinoo ka buddeena muraa keessa guuratan kanaan biteefi bareedaadha. Kinoo isa kana bareedaadha. 100 fi birrii 90 jechuudha. Ka buddeena muraa keessa guuratan kunillee birrii 100 fi birrii 90 jechuudha. Isinillee hiikaa akkana fakkaatu kanneen bitachuu yoo barbaaddan keessaan na dubbisa. Lakkoofsa bilbilaa keetu balleessuun hin jira. Jalaan illee isin maxxansa. Duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraamii fi waasaappiin illee kanumaan jira. Keessatti dubbistanii hiikaa kan fakkaatu hiikaa babbareedaa kan bitachuu hin dandeettanii hiikaa waan biyya keessa jiru kamtu faashinaa kamtu mooduraa fi kamtu boodarraa dhufe kamtu bareedaadha. Guutuu isaa nutu beeka waan ta'eef isin waan hin beekneef bareeda hiikaa tokkoffaa ta'e isin bitaa isin ammoo ergadhaate hiikaa babbareedaa bitadhaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.